keessatti raawwatamaa jiru wal qabate haala waraanni bilisummaa Oromoo dararaa sanatti argee fi komiiwwan kallattii garaagaraatiin sooshaal miidiyaa kanarratti gama mootummaatiinis himannaa irratti banamee jiru akkamitti akka hubatee fi akkamitti akka deebisu hawaasni keenya maalirraa akka jiru eessaa ka'ee eessaa akka gahe yeroo ammaa kanatti dararaa buqqaatii manca'uu fi qeerra godaansifamuu hawaasa Oromoo naannawa kanaa ilaalchise ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa kan ta'an jaalsabaa'eef galgoo wajjin turtii addaa taasifnee jirra. Qophii addaa keenyaarraa keessatti dhimmoota bilbiltuu tibboota darban kana waraanni bilisummaa Oromoo hawaasarraan gahe jedhamee sooshaal miidiyaa kanarrattis akkasumas kallattii fi alkallattiidhaan tamsaasaa turan hedduu kaasnee irraa mari'anna. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerra keenya kunooti. Hayyee akkam nagaa jirtu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kibba bahaa Oromiyaa jaalsabaa'eef galgoo fayyaa keessanii akkam jirtu? Nagaa galata rabbii akkam jirtan naguma aftamu. Jirra hayyee yeroo muraasa dura balagarree turre kan dura jeewota muraasa dura egaa amma walitti deebiinee jirra dhimmoota garaagaraa irratti marii taasisuudhaaf ni sitti deebi'ee yeroo keetiif galatoomii sin jedha duraan dursee. Tole rakkoon jiru hayyee ulfaadhaatis galata. Hayyee mee akka seensaatti sochiin godina isin keessatti akka ajajaatti dalagdan keessatti adeemsifamaa jiru waraana tibba kana deemaa jiru wal qabatee maal fakkaata mi'a chiraanaa kaasi? Gaarii hayyee egaa sochiin godina keessa jiru keessa deemaa jiru sochii bareedaa fi sochii gaarii sochiileen jijjiiru asiin duras miidiyaarraa irratti ibsaattu waan ani ibsaa ture maleeyyuu yeroo garaagaraatti injifannoon waraana bilisummaa Oromoo karaa irraa dabraa oola waan ta'eef haalli jiru haaluma akkasii sana asiin jechuu fi sochii waraanaattu ture torbaanotaan dura achi asis lolli darbee numa jijjira. Sochiin jiru bareeduma asiin jechuuf walumaa galatti. Dansa egaa kanaa wal qabatee wantoonni gurguddaan ani siif kaasuu barbaadu tokko egaa kallattii garaagaraatiin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhatu wal qabatee injifannoowwan gurguddaan galmaa'ee injifannoo gurguddaatu argamee kan jedhu kun yeroo baay'ee gabaafama. Kanaan dabalatee tibba darbe kana duulee garee Oromiyaa jettanii geggeessaa turtan irratti isin injifannoo guddaa akka argattanitti akka amma nagaa baastan kanattis gabaasaa jirtanii kan duras ibsamaa ture. Fuula barruu keessan irrattis waan kana sirriitti ibsaa turtan. Wanti guddaan ani gaafachuu barbaadu haaluma kanaan wal qabatee miidhaan uummataa guddaatu gaggeeffamaa jira naannoo amma injifannoon argame jedhamee isin jettan kanatti miidhaa uummataatii fi injifannoo argame akkamitti madaalchiftu? Ilaali injifannoo argame akkuma kaasetti yoo bira dabre gama miidhaa hawaasaatiin yeroo baay'ee maal si fakkaate lolli waraanni riphee lolaan kun geggeessuun duuba miidhaan hawaasarra qaqqabaa ture. Miidhaan hawaasarra qaqqabu kun ammoo qaama hawaasa kanarra qaqqabsiises ibsaama turre. Sababa maaliif miidhaan akkasii hawaasichallee qaqqabaa? Eenyutu hawaasarraa miidhaa sana qaqqabsiise waan jedhullee bal'inaan ibsaa turre. Jechuun injifannoon miidhaa hawaasaa akkamitti wal madaalchisna waan jedhuufi waraanichi qabsoo bilisummaatti jira. Qabsoo bilisummaatti jiru sanaaf mootummaan wal waraanutti jira. Wal waraansa mootummaan walitti jiru sana keessatti qaamni inni lolaa jiru mootummaadha. Mootummaa sana lolee buqqisuun ni jiraata bakkoota garagaraatti. Yeroo lolee inni gandootallee haa ta'u aanaalee irraa buqqisu mootummaan waan hawaasa kana gochaa jirutu jira haga ammaatti iyyuu jechuudha. Gochaallee turetu jira. Fakkeenyaaf lola geggeessituun gaafa ganda tokko irraa buqqistu ganda keessaa buqqa'e sana guyyaa lammataa deebi'ee reefa guurachuu fa'aa jira. Ilaa riphee lolaan tooftaan lolaa lolee bakka lole sana qabateen taa'u. Bakka lole sana qabatee taa'uunsaa gaafa gara lola dhaabbataatti tarkaanfate bakka lolee yeroof dhuunfate sana qabatee gara fuula duraatti tarkaanfata. Sanaan asitti ammoo lolli riphee lolaa jijjiirama. Riphee lolaan bakka addatti argame boru ittiin argamu.
sadarkaa guddina riphee lolaan keenya irra gaheetu bakkumarra lolletti borilleeftaan illee deddeebine lola gaggeessina malee amalli riphee lolaa amala akkasiiti. Amala riphee lolaan qabu sanaan ganda tokko loltee buqqistaa waan barbaaddu achi keessa yeroo argattetti bakka sana gadhiista. Mootummaan yeroo bakka sanatti gadhiistu iddoo sana yeroo dhufee reeffasaa guuratu waan garaagaraa godhu sun booda maal godhaa hawaasicha bakka sanarraa buqqisaa jechuudha. Maal godhee warri iddoo sanatti haftu deeggaraa shaneeti lafichi shanee dhuunfatamee jira akkaataa isiin itti haasoftutti haasofna gaa nuti waraana bilisummaa Oromooti. Warri boru bakka kana dhufee bakka kana waan dhuunfatuuf iddoo kana gadhiisa bakka nuti itti galletti nu faana galaadhaan yeroo haasa godaansisantu jira. Namni sana didee duubatti hafu ammoo diinaa jedhanii argite. Warri asitti hafe deeggartoota isaaniiti kan ufaana godaane ammoo deeggaraa kenna deeggara mootummaati akkasitti quba qabaadha harkisaan ufaana jedhanii yeroo uummatatti dirqama kennu inni faana godaane ni godaana. Warri ammoo bakka dhaquun qabu loon tiffataa horii kana fudhatee gara magaalaatti galuu hin danda'u waan ta'eef bakka sanatti gadi hafu guyyaa lammaffaa sadaffaa yeroo achi deeban manarraa gubu ajjeesuu waan akkasii sanatu jijjira jechuudha. Miidhaa kanaaf lola keenya yoo wal bira qabne injifannoon nuti argachaa jirru injifannoo gara bilisummaatti sabicha geessu. Sabichi gabrummaa jala jiru tokko lola warri gabrummaa sana jala baasuuf ummaticha qabsaan sun mootummaa waliin godhan gidduutti hawaasni ni miidhama silas. Ni miidhama jechuudha. Otoo miidhamin gartee bilisummaan argatanii hin jiru waan ta'eef miidhaa bira ga'u sanaa fi injifannoo akkaataan itti madaallu gartee sabni gabrummaa jala jiru kamiyyuu karaan illee haa ta'u karaa maleedhaanii biyya gabrummaa jala jiru sana keessatti ni miidhama. Ni miidhama jechuudha. Miidhaan irra ga'aa jiru miidhaa gosa akka amma sii kaasuu jiru kanaati. Miidhaa akka amma sii kaasuu jiru kanaati miidhaa ga'e sanaa fi injifannooni wal bira qabnee gaafa laallu injifannoon arganne sunii fi miidhaan argame wal madaalaa jennee yoo kan laallu ta'e injifannoon nuti argachaa jirru guddaa. Riphee lolaatu mootummaan loluu jira waan ta'eef miidhaan hawaasarra ga'aa hawaasa ho'uu harkaa hin qabne hawaasa nagaa hawaasa eenyuyyuu hin deeggare nagaa isaatiin jiraatutu du'aa jira waan ta'eef. Haalli isatti wal madaalchisanii ulfaataa siin jechuuf amma injifannoo argannetu lubbuu namaa caala jechuu fi injifannoon argannu lubbuu namaa caalu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Injifannoo argannetu lubbuu du'aarutu injifannoo sana caala akka itti jennuuti hin jiru jechuudha. Maaliif nulleeni waan lolaarruuf beenna waan lolaa jirruuf beeka hawaasni kunis. Wareegama isaa sanaa olitti ammoo injifannoo argatamaa jiru sana jabeessee ilaala uummanni kun argiteerta. Nuyyuu nama tokkorraa kaasnee wareegama ani kafalaa jiru olitti wareegamni sabichi kafalaa jirullee guddaa. Garuu wareegamni kafalaa jirru kun mi'aa bilisummaa sanan ga'uu jennee gadi buusnee ilaalla. Siigalee wareegamni kafalamaa jiru bilisummaadhaan waliin madaalu. Tarkaanfiin xiqqaallee haa taatu har'a fudhannu suni imala bilisummaa sana gabaabsaa deema. Imala bilisummaa sana gabaabsaa deemuutti jira waan ta'eef wareegamni kafalamaa jiru sun bu'aa argamaa jiru gadi jechuu hin dandeenyu jechuudha akkuma sii kaase sana. Kanaaf haala sana wal madaalchisuu irratti waan nama dhibulle yoo jiraate akka allaalutti ammoo maal si fakkaata wareegamni kafalamaa jiru sun mi'aa bilisummaa sanan ga'u waan ta'eef wareegama sana oliillee kafallee gara bilisummaatti tarkaanfachuutu irra jiraata jechuudha uummanni Oromoo kun. Wareegamni kafalaa jiru ammoo fuula duratti nu tarkaanfachiisuu qaba tarkaanfachaallee jira bilisummaadhaan wareegamuu jira gatii malee akkasumatti diidetti wareegamaan jiru waan ta'eef biyyoota garaagaraa gartee gabrummaa jala jiranii qabsotti jiran hedduullee fakkeenya fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Hedduullee fakkeenya fudhachuun barbaachisa. Wanni Oromoon ta'aa jirullee sanaan addaa miti. Bakka lolli itti gaggeeffamaa jirutti gaagamni sarara ga'aa jiru gara mootummaatiin. Kanaaf yoo wal madaalchisnee kan laallu ta'e bu'aa bilisummaa sanaa fi wareegamni kafalamaa jiru waliin madaalu bu'aa bilisummaa gara fuula duraatti argachuu wareegama kafallu sanatu tara waan ta'eef wareegamni kanaa oliiyyuu bahee bilisummaa argachuu qabna. Injifannoo argachaa jirruutu caala jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif jennaan injifannoon argachaa jirru sun gatii bilisummaa sana argamsiisuu waan ta'eef. Ayyadan samii amma akkuma naakaastee mootummaatu hawaasa kana gaafa nuti tarkaanfii fudhannee baanee bariisaa ta'uu guyyaa lammaffaa reeffa fudhachuus dhufee maal jechuus dhufee hawaasni akka achi buqqa'ee mootummaa faana deemu gaafataa
warra isaan faana hin deemne ammoo deebiseetu diina jedhaan achumatti warra isa faana deemeen immoo fira mootummaati jedhaani warra dadee loowwan isaa tikfachuu fi qeessi gadi lakkisu jedheeni deeggartoota isaaniif jedhee isaan miidhaa jira waan jedhu na kaaste. Mootummaan tokko akka mootummaatti kan beekamuu fi hojii guddaan mootummaan tokko irra jiraatu hawaasa nagaadhaan akka inni jiraatu gochuudha malee qaama isaan wal waraanaa jiru jara hawaasni iddoo biraatti akka socho'u gochuu ni dadhabina mootummaa agarsiisa waan ta'eef mootummaan kana raawwatu akka uummanni buqqa'u kan dirqisiisaa jiru waraanuma keessanii jedha warri mootummaas deebisee mootummaan maaliif hawaasa buqqisaa mootummaan hawaasaaf bakkuma jirutti seeftineetidhaan ijaaree maal godhee waan uummanni barbaadu hundaa dhiyeessaa fi jira malee akka hawaasni achi buqqa'u hin godhuu jedhu irra deddeebiidhaan warra mootummaa kalatti garaatiin jiran yogguu odeeffannoo irraa goonu numa akkana gootu hawaasa gaafa jennuun deebiin isaanii kana ta'a. Gama kanaan mootummaan bu'aa maal buufachuudhaaf hawaasni akka qeessaatti irraa buqqa'u godha warra didemmoo mana irratti guba jettanii kaastu gama keessanii madaalli yookiin gama gammeen jiru maalidha gama kanaan? Gaarii ilaali waan kun bu'aa maalii argachuuf akkas godhaa waan jedhu sana bira yoo kadeemnu ta'e ammas ammoo buqqisee bu'aa barbaaduun alatti ammoo waraana bilisummaa Oromoottu uummata kana buqqisee jedhee yeroo garagaraatti maaliif dhiyeessaa ka'edhu sana ibsaallee turre. Mootummaan kun daldala siyaasaa xiqqaa tokko bu'aa siyaasaa yeroof argachuuf jecha lubbuu namoota hedduutiin taphachaa akka inni jiruuf taphachaa akka turelleen kaasaa turre. Haalli amma Arsii keessatti deemaa jiru haala akkasii sana kaleessa guutuu Oromiyaa keessatti illee deemumatti jira. Ammoo gidduu kana haalli naannaa kanarra deemaa jiru haala akkasii suni bu'aa siyaasaa xiqqaa argachuuf jecha aarsaa fi wareegama uummata kafalchiisaa jirantu guddaa. Indagamaa miti? Indagama. Aarsaa ummaticha kafalchiisaa jirantu guddaa. Aarsaa akkasii kafalchiisanii dudduubaa waraana bilisummaa Oromootti akkas godhee wanni jedhamuuf maqaballeessii kaleessa turilleen sunuma. Maqaballeessii akkasii maaliif waraanicha irratti dhiyeessanii ka jiru sana yoo kalaallu ta'e amma hawaasni naannoo sana jiru ni beeka eenyu akka samiidhee jiru. Irra caalaan namaa ammoo namoota naannoo sanatti argamne naannoo sanarraa fagoo jiru. Waraana bilisummaa Oromoo kan akka dhibitti akka inni ilaaluuf jecha waan akkasii sana irratti dhiyeessaallee turanii dhiyeessaallee jiru. Garuu guyyaa guyyaadhaan kana irrumaa haasaa oolla. Gara sadarkaa dhaabaatti dhaabnis deebii kennaa oola. Akka nama dhuunfaatti namis deebii irraa kennaama oolu jechuudha. Inuma agarra waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemu. Kanaaf sun maqaballeessii. Maqaballeessiin ammoo akkuma jenne iyyuu waraana bilisummaa Oromoo bilisummaaf walabummaa sabaatiif qabsootti jiru sana gatii isaa gadi buusuu rakasiisuuf jecha waan akkasii sana dhiyeessu jechuudha. Rakasiisuu siyaasa nuti geggeessaa jiru sana xiqqeessuuf jecha siyaasa xiqqoo hordofaa jiru sana mootummaan xiqqeessee waan hojii waraana bilisummaa Oromoo kana gadi buusee akkasitti dhiyeessaa jechuudha. Hojiin hojjechaa jiru gadi buusee dhiyeessuu bira darbee siyaasa isaa sana gadi buusee dhiyeessuu bira darbee gochoota fokkisoo ofii isaatii dalage sana waraana kanatti dalagee jedhee dhiyeessa. Kun beeki arda qofan turre jechuudha. Arda qofan turre waggoota 20 dura gaafa biyya kana wayyaaneen bulchaa turtellee haalli akkasii tureera arbaa googuu irratti jechuudha. Gocha suukanneessa uummata irratti raawwatanii ajjeesanii biddaan gubanii nama jiraa harka irraa kutanii nama jiraa hidhiifaa irraa gurrafaa irraa muranii waraana bilisummaa Oromootti akkas godheedhanii waraana bilisummaa Oromoo kan uummata biratti hadheessu sadarkaa addunyaatti shororkeessaa taasisuu waan hojjetamaa ture guddaatu ture jechuu yeroos. Warri har'aa kunillee warra sana jalatti shaakale. Warra sana jalatti barateetu maal gochuutti jira bifuma kaleessa barate sanaanii kun gowwaadha akkuma dheengadda kaase sana jechuudha. Warra gowwaa isaan dhokaata akkasiiyyuu hin qabu. Diida keessatti waa gartee namni kamiyyuu argu hojjete waraana bilisummaa Oromootti hojjete guyyaa 2-3 fi torbee tokkoo fi warra raayyaa miidiyaa ijaarrate kun hin jira kanumaan iyyisiisee wallaalaaf beekaa wal keessa dha'ee gabayaa wayii achirraa argachuu waan hojjetantu jira jechuudha. Waan hojjetantu jira. Sun ammoo maal gochuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuu qofaaf hojjetama jechuudha. Lubbuun ilma namaa kumaaraan taphachaa jiran kun. Argitee inni biraan ammoo bu'aan inni barbaadu jira. Gatii keenya rakasiisuun alatti bu'aa barbaadamutu jira achi keessa. Uummata buqqisuun godaansisuun jechuudha. Ila otoo bakka sana dandhe waraana bilisummaa Oromootti buqqisee ka jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo uummata keessa jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa kana ofirraa buqqisee baala nyaata. Dhakaa nyaata, mommuka nyaata jiraata. Eenyutiyyuu sammuu eenyutu isa kana dhugaa jedhee fudhata jedheellee na dhiba jechuudha. Maaliif jennaan uummata kana keessa jiraanna isa nyaachisee nuu baasa. Maaliif nyaachisee nuu baasa? Jaalatee gatii gartee nuti baasuuf arma jirru sana beekee hubatee barateeti kan nyaachisee waraana kana obaasu. Dirqamee otoo hin ta'in jechuudha. Dirqamee otoo hin taane. Nyaachisee nu obaasa. Waraanni kun uummata akkasitti da'uuf golgaasaa ta'e kana ofirraa yoo buqqise maal nyaatee jiraata jedhee herreeguutu irra jiraata. Namni gaafa waraana bilisummaa Oromootti uummata kana buqqisee jedhanii akkasumatti ololan sun dhugaadha jedhee qaamni fudhatu tokko fageenya irraa wanni haasaan dhugaa nama fakkaachuu danda'a. Garuu keessa dubbii sanaa ilaaluun barbaachisa. Maal nyaatee dhuga waraanni kun uummata kana yoo buqqisee jedhee duuba deebee ilaaluu qabaa jechuudha. Qabsoon sadarkaa kaleessa idda mukaa nyaatanii firii baala mukaa nyaatanii gaggeessan sana bira darbee jira jechuudha. Waraana guddaa akkasitti socho'ee deemu kun waa nyaatee dhuga. Wanni nyaatanii dhugan kun hawaasa kana keessaa madda jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa buqqisaa warra jedhee haasa'u suniif dubbii kana keessa deebitanii ilaaluutu sanirra jiraata waan jedhu sana kaasaaf. Maaliif jennaan isa keessa nyaannee dhunna waan ta'eef garritti ofirraa sissinu hin jiru. Garri ofirraa itti baqachiisnu hin jiru. Isaaf qabsoo godhutti iyyuu jirra. Irraa nyaannee dhuguu iyyuu miti. Gabrummaa irraa kaasuuf jecha qabsootti jiraachaa gabrummaa hin taane uummata kanarratti feenaa jarana lubbuu keenya gartee jijjiirraa hin qabne yeroo si'asitti gubaa. Qorqalbimmaan akkasitti hawaasa sana nu miisisuu danda'u iyyuu hin jiru tasuma. Qorqalbii akkasii hin qabu waraanni bilisummaa Oromoo. Tiisisni garagaraa gartee kaleessa dheengaddaa mooraa waraana bilisummaa Oromoo keessa jijjiraachaa ture warra beeki waraanni bilisummaa Oromoo kun seera jajjabaa akka sibiilaa qaba. Seera jajjabaa akka sibiilaa qaba. Kaayyoo naamusa jajjabaa akka sibiilaa qaba. Kaayyoo jajjabaa akka sibiilaa sanaan hoogganama sii galee. Kaayyoo jajjabaa sanaan hoogganamuu kan dandeenye ammoo akka agartan sana warra as keessa luluqqaa oolu. Wamaa waan itti ulfaatan jiru beeki. Akeekaaf kaayyoo jajjabduu sanaan hoogganamuutu itti cimee namni as keessaa deddeema. Waraanni akeeka jajjabaa akkasiin hoogganamu kun ammoo ummata gartee mararfachuu bakka itti dhufetti qonna gargaaruu, haamaa gargaaruu, aramaa gargaaruu irraa ka gadi hafe bakki inni itti miidhu hin jiru. Namootuma beeki odeeffannoo dabarsanii waraana kanaa kennanii mootummaa miisisaniyyuu barsiisee ijaaree deebisee hojii hojjechiisa waraanni bilisummaa Oromoo. Ummata buqqaasna yoo ta'e milishaa gartee inni mootummaan fidee waa'uu kan beenne hiyyeessa kana guuree as fide hedduu isaa barsiisnee galchaa maaf turre. Ummata kanaaf qabsaa'utti yoo hin jiraatin ummata kana miina yoo ta'e. Siigalee ummanni kun maal balleessee buqqisnaayyuu mee qubsuma inni qubaterraa kan nu fayyadu iyyuu miti otoo nu fayyadu iyyuu baate akkasumatti iyyuu ka jiraatu ta'e maal na miidhee buqqisa jechuudha. Kana miidhe iyyuu barsiisee gorsee galchuutti jira argite. Sanaaf ragaan miidiyaalee irra jira. Hawaasa keessa gadi bu'aa odeeffadhaa isinii dhiyeessuu danda'u jechuudha. Aantummaa ummata kanaa qabnu. Mootummaan ammoo wanni barbaadu xiyyeeffatee inni hojjechaa jiru buqqaatiin ummataa kun maaliif ta'a ka jedhu yoo kan laallu ta'e waan asiin dura waggoota hedduu lakkoofsise waggoota hedduu gaafa jedhu waggaa 7-8 dura warri OPDO kun haasofteetu jira. Kanamiyyuu beeku guyyuu irraa haasaallee ooltan jechuudha. Galaana gogsanii qurxummii balleessuu waan jedhu sana. Xiyyeeffannaan uummata kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru kana. Waraanni kun qurxummiin kun reef jabaachuu jira lafa kana keessatti. Qurxummii reef jabaachaa jiru kana dhiibbaa barbaachisu cufa godhee dadhabeera mootummaan. Bakkoota kaleessa inni itti eegu olitti deemee sadarkaa aanaa keessaa buqqisee baasuutti jira. Gandoota inumayyuu hedduu gadhiisiseera. Hedduu. Qurxummii sadarkaa sana guddate kana galaana gossuun balleessinaa jedhanii gowwummaa kaleessa haasaa turte sana hojiitti hiikuuf deemutti jiru. Waggoota 6-7 dura Gujitti maaltu raawwatamaa ture? Wallaggatti maaltu raawwatamaa ture? Gubaa manaa akkasii kanaa miti? Buqqaatii akkasitti hawaasa buqqisan kanatu ture miti? Maaliif godhamaa ture gaafas? Qurxummicha balleessuuf. Har'a immoo waraanni jabaatee jira lafa kanarratti. Waraana lafa kanarratti jabaate balleessuuf yaali maala Wallagga irratti godhamaa ture dadhabame, Gujii irratti godhamaa ture dadhabame, giddu galeessatti bakkoota garagaratti yaalamee dadhabame sana hojiitti hiikaa jiru jechuudha. Waggoota lakkoofsisuutti jira ammas taateen kun asitti ka jalqabe. Kaleessa dheengadda qofaa miti. Sun xiyyeeffannaan isaa guddaan qurxummii balleessan galaana sana gogsanii qurxummicha balleessuuf jechuudha xiyyeeffannaan mootummaan godhaa jiru. Sun maali qabsoo bilisummaa Oromoo jaamsuu
qabsoo bilisummaa Oromoo balleessu ummata kanammoo waan ufii jedhe akka barbaadetti irratti fe'achuuf jechuudha. Xiyyeeffannaan ittiin qabsoo kana balleessuuf ummata kana balleessaa jiran. Kanaaf inni kuni yoo